Kabajamtoota hordoftoota Giyoon dhiyeessan agarsiisanii arraan kana composition of function kan jedhu ilaalla. Combinationii isaa akkamiin kan ilaallu ta'a. Haala hanga xumuraatti haala ajaa'iba ta'een ekstiriimii qorumsa egzaamii irraa gaafilee tokko tokko fudhadheetiin isin garsiisa. Gaafilee masaafa kanarratti hin argamne paartii kana keessa ni jiru jechuudha. Isa san sirriitti kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumuraatti nafaan bu'aan affeerraa fi eegamanuma YouTube koo like, share, subscribe gochuu hin irraanfatina. Dirqama keessanii jechuun kiyyas hin oolu jechuudha. Subscribe, like, share. Okay, combination of function maal jechuudha? Combination of function termii irraa combination jechuun maal jechuudha? Combination jechuun waliif fiduu yookiin waliin naquu, waliin makuu. Combination, combine isa jechuudha termichi. Functionii lama walitti fiduu jechuudha, wal keessa galchuu. Okay, combination of functioning isa kana fakkaata jechuudha. Okay, recall the following jedha. Yaada dulleet f in the gb2 function, then f plus g of x or f of x plus f of g jechuudha. F minus x illeen isuma kana, f times g illeen haaluma kanaan barraa, f over x illeen haaluma kanaan barraa. As we know from previous experience, g of x differ from 0 because of if g of x is 0 then this function is undefined. Saba saniif jechaadha. Then domain of f plus g, domain of f minus g, domain of f times g equals to domain of f intersection domain of g. Domainin isa kana sadiini wal fakkaata jechuu kan baay'isuu kan ida'uu fi kan hir'isuu sababni isaa kan hiruu waliin fakkaanneef, sababni kan hiruu isa kana fakkaanneef g of x differ from 0 ta'uu qaba jechuudha. Okay, iddoo sanitti garaagarummaa qaba. Then jarri kun intersectionii f domain of f domainii functionii f of x fi domainii of functionii g of x ti jechuudha. Intersectionii jara lamaaniiti jechuudha. Bifa qulqulluu fi ifa ta'een isin garsiisa jechuudha. Okay, domain of f over g jechuun ammoo intersection of domain of what f in the g except g differ from 0 or g is equals to 0 jenne, g is equals to 0 iddoo jiru san qofaadha jechuudha. Kanin domain hin goone yookiin part of domain hin taane intersectionii keessa the set of g of x is equals to 0 kan godhu san jechaadha. The other one, let f or function a maps to b and b maps to c be functions. Then the composition of x by f denoted by gof or g of f is given by gof of f, gof of x or g of x jetteetiin haala kanaa yookiin haala kanaan barreessuu dandeenya jedha. Okay, kana yooniin asirra yookiin immoo fakkeenyan ilaallee isin salphata jechaadha. Given Venn diagram in 1.0 figurii kanarra kan jiru kan f of a, f of g of a jedha. F of a itti galchite jalqaba. F of a jechuun f of a itti galchitu bu'aan nu argannu waanidha. Then waanii san eessa keessa buusta g of waanii jettaan, g of waanii yoo itti galchitu maal i argatta jechuudha. Fakkeenyaaf d of x asirratti meebii isinii galollee dhabuu danda'a. Gara gadiitti salphaatti isinii gala yoo haaraa taatan, yoo dura dubbistanii jiraattan salphatti isinii galuu danda'a. Kan amma jedhu garuu immoo yoo dura dubbisin isinii galuu dhabuu danda'a. Garuu immoo gadi deemneetiin yoo jenne hedduu salphaadha jechuudha. Hanga kanaa wanta confuse nama gochuu danda'u miti wanti isaa. Okay, isa kana jechuun g of f of maal jennaan, f of d jennaan. Then f of d eega jenne g of f of d jennaan deebisnee jechuudha. Hammattuu lamaan haala kanaan f of d jechuudha. F of d jechuun d isa kana, d kana yoo itti galchine sadii arganna. Then sadii tana yoo itti galchine meeqa arganna? H arganna jechuudha. Deebiin isii h dha jechuudha. Deebiin isii kana kunooti akkuma isiniin jechaa ture kana fakkaata jechuudha. Fakkeenya f of a jenne a itti yoo galchinu taate maal waanii arganne, waanii kenna yoo itti galchine taate g kennatti i arganne jechuudha. Asitti d kenna bira deemneetiin f of d jennaan, f of d, f of d, d kenna maal arganne? Sadii arganne. Then g of 3 jenneen h arganne jechuudha. Venn diagram irraa yoo ifa isinii ta'uu baate haala gadiitiin isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Okay, as bira maal jedhee Venn diagram kana f of b jedhe. F of b kun isa kana, f of b kenna maal ta'e? Isa kana nuu dhufe. F of b kenna waanii nuu dhufe. Then erga waanii nuu dhufe maal goona? Waanii kenna kana qabanne
maal nu dhufe waan kenne isa keessa galchina g keessa galchina maal nu dhufe e nu dhufe jechuudha waan nu dhufe e nu dhufe f of c jedhe f of c c kenne yoo itti galchinu taate maali c kenne yoo itti galchinu taate maal nu dhufe tu nu dhufe tu kenne iddoo kanatti yoo galchinu taate as deemee maal nu dhufe g nu dhufe jechuudha kun haaluma saniini fakkeemee ishee kana haa ilaallu sirra example kana ogguu ilaallu sirra maal jedha example f of x kenne meeqa tuuna jechuudha 2x dha g of x kenne isa kana then maal barbaada goof of x jedhe goofii barbaada jedhe goofii kana akkamitti barbaadna f of jennaan f of g of x jennaan g of x kenna maali isa kana jechuudha isa kana isatti galchina iddoo kanatti galchina jechuudha okay isa kana white board dhaan isin agarsiisuun irra gaariidha jedhee filadha. Okay jalqaba irratti foogii isaa yoo barbaadnu ta'e akkami foogii jechuun maal jechuudha f of g of x jechuudha g of x kenna g of x kenna isa kana g of x kenna f of x keessa galchuudha jechaadha. Okay isa kana haala kanaan barreessina f of x kenna maali isa kana jechuudha hima kana achi keessa galchina 2 into x cube plus 1 2x cube plus 1 maal xumurree jirra jechuudha foogii kenna xumurree jirra foogiin kenna isa kana jechuudha. Okay goofiin kenna hoo maalii akkam jechuudha kan jedhu goofii kenna ogguu barbaannu g of f of x jechaadha hammattuu lamatu jira as bira haala kanaan isa kana jechuun akkami x kenna g of x isa kana f of x isa kana f of x kana akkuma jiruun fuune g of x keessa galchuudha g of x kenna isa kana okay 2x plus 1 the power of 3 xumurree jirra jechuudha isa kana arraabsineetiniin kaa'uu dandeenya jechuudha baay'isneetiniin kaa'uu dandeenya haala nu barbaachisuun kana booda calculationin keessanii jechuudha yaanni isa kana fakkaata karaa biraatiin haala biraatiinis nu gaafachuu danda'a f of f nuun jechuu danda'a f of x nuun jechuu danda'a isa kana yoo nuun jedhe fuune x plus 2 into x plus 1 jennaan jechuudha or x plus 2 plus 1 garamitti xumurtaa 4x plus 3 jetteen kaayetta jechuudha karaa inni si gaafateen kamiinuyyuu input gochuu kee hin irraanfatin karaa inni si gaafateen. Okay amma mee example 4 bira haa deemnu f of x kenna log of x base 5 dha g of x kenna x square plus 2 dha x square plus 2 dha. Okay jalqaba irratti foog nuun jedhe foogii ogguu barbaannu foogii isa kana ogguu barbaannu maal goona f of g of x dha f of x jechuun x kenna as bira maal goona iddoo x kanatti maal goona hima kana fuunee galchuudha jechuudha hima kana fuunee galchuudha then log of maal jettaani foogiidhaaf log of hima kana x square plus 2 base 5 xumurree jirra jechuudha foogiidhaaf goof lammaffaa irratti goofii barbaachuudhaaf g isa kana jechuun g of f of x jettaan isa kana ogguu barbaaddu isa kana keessa hima kana akkuma jiruun buustee galchita iddoo x log of x base 2 the square plus what 2 plus 2 xumurtee jechaadha hima kanaafis xumurtee baay'eedha kun eeshi f of x jedha f of x for tana siin jedha tana jechuun maal jechuudha f of x siin jedha
ono isa kana hogguu barbaaddu maal goota f'n kenna log of what log of x bakka x kana isuma kana buusta jechuudha log of x base 5 dirqamni jiru kana jechuudha simplify yoo ni taata simplify gootee kaa'uudha jechaadha kin ta'u taanaan akkuma jirutti kaa'uudha dirqamni ati qabdu isa kana jechuudha kan inni itti aanu g of x isa kana jechuun g at x jetteetiniin keetta isa kana g at x jechuun x square plus 2 the whole square plus 2 jechaadha haala kanaan keessaa kana fakkaata waa'een koombineeshinii isa kana fakkaata okay kan itti aanu sirriitti kan waliin ilaallu okay kana fakkaata jechuudha himni jalqabaatiif fakkeenyaaf reenjii isaa yoo fudhannu taate reenjii f ka fudhannu yoo taate reenjiin isaa positive real numberii jechuudha reenjiin log kamiyyuu real numberii akkana jira waan ta'eef reenjiin isaa real numberidha domainiin of g real numberidha domainiin of g real numberidha domainiin isa kana jechuudha okay reenjiin isa kana 2 positive infinity dha domainiin isa kana dammoo 1 positive infinity dha isa kana fakkaata jechuu akka walii galaatitti fakkeenyaaf range of g maal jedhe range of g 2 positive infinity akkuma isiniin jedhe domain of f akkuma isiniin jedhe 0 positive infinity dha sababni isaas domainiin isaa fakkeenyaaf logaritmii kana asirratti kutaa haala kanaan deema maali approach to 0 ta'a jechuudha 0 hin tuqu 0 to positive infinity jechuudha maaliin isaa domainiin isaa rangein isaa positive real number jechuudha himni injiidha fakkeenyi hima kanaaf himni kun akkana jechuudha 0 yotti galchinu as 2 irraa ka'ee haala kanaan deema jechuudha kanaafu domainiin isaa real number dha rangein isaa garuu 2 ni hammataa 2 to positive infinity jechuudha rangein isaa kana fakkaataa himni domainii fi reenjii isaallee haala kanaan adda baasnee beekuu qabna kaniin biraa example 5 dha example 5 irraa isa kana jira leet jedhee r real number 2 0 to positive infinity given to x jedha to the power of x jedha inni kun exponential function dha powering kenna maali powering kenna x dha 0 itti galchuu dandeenya jechuudha 0 irraa kaanee hanga positive infinity deemuu dandeenya maal gatiin sorry real number itti galchuu dandeenya gatiin nu argannu 0 irraa ka'ee hanga positive infinity nu ta'uu danda'a jechuudha okay akkamitti ta'a kan jedhuuf illee waliin ilaaluu dandeenya jechuudha garuu asirratti as I think 0 hin hammata jedhee hin yaadu sababni isaa hima kana ka 0 fidu hin jira jettanii yoo jiraate ni ilaalla jechuudha 2 the power of x is equal to 0 yoo jenneetiin fenne himni 0 fidu ni jira yoo jenne I think in 0 jedheetanii yaada sababni isaas himni kun approaches to 0 jedha hima kana 0 ka fidu hin jiru sababni isaa 0 asitti galche iddoo kanatti x-itti 0 galche 0 ka galchitu yoo ta'e waan dhufa jechuudha waan differ from 0 kanaafu x intercept sila hin tu'ineef x axis sila hin tu'ineef himni kun haala kanaan deema garuu 0 asitti hin hammatu dogongora jedheetiin yaada jechuudhaan akka ofii kiyyaa hubadhetti experience qabu irraas isa kana 0 hin hammatu reenjiin keenya haala saniin deema himoota akkanaa irratti of eeggannoo gochuu qabdan jechuudha himni kun akkaan hubadhetti dogongora jedhee yaada sababni isaa giraafiin exponential function haala kanaan deema malee approach ta'a malee kiroosiin godhu kutaa 10 illee irra deebitaniitiin ilaaluu dandeessan jechuudha okay isa kana kanaan filatarraa asiin kun 0 to 0 hammatee 2 infinity asilleen 0 hammatee 2 infinity jira g of x inni danda'ama kun exact akka barbaadetti 0 asitti galchi 0 yoo asitti galchi 0 dha jechuudha ni hammata tekekkeleedha then asirraa kaaneetiniin g of x barbaade jedha g of x jedha g of x jechuun g'n kun jecha isa kana of x jedha x keessa galchita jechuudha under radical 2 the power of x galchita kana jechuun 2 the power of x over 2 kanaafu
maal barbaade domain isaa barbaade jedhan domain isaa real number jechuudha like as exponential function dha himni kunis exponential function jechuudha wama exponential garaagarummaan qabu kanaafu domain isaa real number dha jennee bira dabrina gaafiin itti aanu example 6 dha f of x is equals to 5x plus 4 jetti then g of x is equals to 7x minus 1 jetti find the gof of x g of x jedhe gof of x is equals to 7x minus 1 jetti then find g of x jetti isa kana barbaaduudhaaf akkamitti akka barbaadnu isin kan garsiisu ta'a hanga xumuraatti nafana bu'aa kan kun bifa linearity bifa quadratic linearity isa kana barbaachuudhaaf maal goona inverse isaa barbaadna inverse isaa oggu barbaadnu haala kanaan nu kenname f of x nu kenname g of x nu kenname jira find gof of x nu kennameera find g of x nu jedha isa kana barbaachuudhaaf let jennee qabu qabna jechuudha inni kun himni kun linear waan ta'eef formula linear functionitiin qabu qabna let is g f g at x is equals to a x plus b yoo linear ta'e linear yoo quadratic ta'e quadratic jette let jette kaata then isa kana jennee erga kaanee booddee maal gochuu qabna kan jedhudha asirratti let jennee kaanee jirra then isa kana fuuneetiin iddoo g of x kana f of x galchina jechuudha ogguu g of x of x ka galchinuuf ta'e isa kanatti finne hima kana fuunee galchina jechuudha iddoo x kana a into 5x plus 4 plus b okay then maal goona irra raabsina jechuudha akkuma beekamu 5ax plus 4a plus b so equals to maal jechuuni qabna isa kana equals to isa kana goofi wal qixa ta'uu qaba waan ta'eef isa kana jechuuni qabna 7x minus 1 jechuuni qabna jechuudha okay equals to 7x minus 1 then asirraa maal goona kan linear ka x qabu wajji wal qixa goona jechuudha 5a equals to 7 kanaafu asirraa a keenya argachuu ni dandeenya a keenya meeqa 7 over 5 dha a argannee jirra okay inni kun immoo minus 1 wajji wal qixa ta'uu qaba constant waan ta'e 4a plus b equals to what minus 1 asirraa maal ni qabna a ni qabna jechuudha a as biraa ni qabna waan ta'eef amma maal goona asirratti iddoo 4a jedhu kana 4 into a jenna maali 7 over 5 jennee turre plus into jenneen plus b equals to minus 1 okay asirraa kana yoo waliin baay'inu 28 irra 5 plus b equals to minus 1 so kana gama dabarsina jechuudha oguu kana gama dabarsinu minus 28 over 5 then asirraa kaanee hawaaxaan isaanii minus 5 waan taateef minus 5 waan taateef minus 5 minus 28 over 5 dha then asirraa wanti argannu biin keenya maal jennaani biin keenya minus 33 over 5 dha a arganne b arganne hima kanatti deebine iddoo a fi iddoo b galchuu qofa jechuudha g of x jechuun a keenya meeqa arganneerra 7 over 5 arganneerra 7 over 5 x plus b keenya hoo maal arganneerra b keenya arganneerra jechuudha kam arganne minus 33 arganne jechuudha iddoo san minus goona jechuudha minus 33 over 5 arganne so g of x keenya isa kana dhufa jechuudha f of x keenya 4x plus 1 dha g of x keenya 3x plus k dha
3x plus k dha. So asirraa kaanii find the value of k jedha for g of x is equals to fog is equals to goof. Fog fi goof yoo wal fakkaatan barbaadi jedha. Fog fi fog is equals to goof. Goofi yoo wal qixa ta'an jedha. Fog fi goofi yoo wal qixa ta'an isa kana barbaadi jedha. Fog fi goofi wal qixa ta'uu isaanii fakkeenya fog jechuun maal jechuudha? Fog jechuun isa kana jechuudha. Isa kana fuuteetiniin isa kanatti galchita jechuudha. Fog of x jechuun goof of x. Fog of x jechuun f into 3x plus k plus 1 is equals to goof jechuun immoo 3 bakka x kenna 4x plus 1 into plus k. Okay, asirraa kaanitoo maal gochuu qabna? Isa kana irra raabsina jechuudha. 12x plus 4k plus 1 is equals to 12x ka wal qixa gamallee plus 3 plus k. Okay, asirraa tarmii wal fakkaatu gamaaf gamana yoo ka jiraatu taate kunoo kanaaf kana waliin balleessina jechuudha. Tuntananii balleessiti maaltu hafe 4k plus 1 is equals to 3k and 3 plus k. Then tarmii wal fakkaatu walitti finna jechuudha. 4k minus k is in taane tarmii wal fakkaatu gara tokko erga dabarsine maal goone 4k minus k jechuun 3k dha. 3 minus 1 jechuun 1 asirraa fuunee gama dabarsine 2 dha. Keen kenna 2/3 dhufe. Okay, kanneen itti aanus okay, gaafin kuni gaafilee hedduu isaanirra adda ta'eedha. Sadarkaa keessanitti yookiin matsaafni keessan gaafilee akkanaa kana hin kaa'u jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha. Siistama salphaadhaan hojjanna. Garuu immoo sadarkaa keessa matsaafa keenya tekstii buukii irra jiru jettaniin dhiisinaa gaafilee akkanaa jechuun gaafilee ala bayaati hojjedha jechuun kiyya intaraansii irra ni dhufa. Gaafin akkanaa sirriitti xiyyeeffannoo guddaa itti kennitaniitiin hordofuu qabdan jechuudha. Okay, isa kana hojjechuudhaaf inni kuni kaaniin garaagaraa reef liinariin isinitti argisiiseera. Amma bifa kwaadiraatikiitiin dhufe jechuudha. Kanaafu leet jennee kana leet g goofii nu kenneera jechuudha. Akkuma duraa f of x illee nu kenneera. G is equals to a square plus bx plus c jechaadha. Formula kwaadiraatikiitiin kana jechuudha. Sababni isaa goofiin keenya kwaadiraatiki waan ta'eef. Okay, asirraa ogguu kaanu jalqaba irratti fuunee goofii keenya achi keessa galchina jechuudha. F of x keenya as keessa galchina jechuudha. Okay, then maal goona goof hojjanna jechuudha. Goof keenya hojjechuu jechuun isa kana nukeet godhuudhaaf goofiin keenya isa kana goof of x keenya iddoo x kana maal goona sila g kana fudhanne iddoo x kana isii kana buusna jechuudha. So a into x plus 2 square plus b into x plus 2 plus c is equals to what? X square minus 4. So amma kana isa kana yoo hojjannu a into maal jennaani x square kana jechuun x square plus 4x plus 2 plus bx plus 2b plus c is equals to x square minus 4 jechaadha. Okay, isa kana jechuun a irra raabsinaa iddoon to 4 dha. Ax square plus
4a x plus 4a plus 4 bx plus 2b plus c is equals to x square minus 4. Okay, akkuma leading term irraa arginu kan x square qabu kan x square qabu ikeet goona, kan immoo constant ta'e constant ta'e ikeet goona, kan immoo x qabu x dhaan ikeet goona jechuudha. So asirraa kaane inni kun kophaa isaa jira, kan wajjin isa kana wajjin wal qixa jechuudha. Kanaafuu a is equals to 1 wajjin wal qixa, square wal biraa baddi, isheen tunii fi isheen tun walitti eda'amti jechuun 4a plus b into x jetteetiin x alatti fudhachuu dandeessa jechuudha. Is equals to 0 wajjin wal qixa. Asitti warri b hin jiru jechuudha. Termiin b hin jiru jechuudha. bx hin jiru jechuudha. Termiin x qabu hin jiru waan ta'eef is equals to 0 wajjin ikeet goona jechuudha. Jechuun kiyya akkana jechaadha. Kanaafuu isa jechuun x dhaan ni baddi, sana keessa beekinsaan balleesse. Okay, isiin x dhaan ni baddi jechuudha. Haala kanaan asirraa kaanee maal arganne, tanaa fi tana balleessinee jirra. As biraa maal qabna, a1 ni qabna. Kanaafuu 4a jennaan jechuudha. 4 kun n kenna waanidha. Kanaafuu 4 qofa taati jechuudha. Isii tan 4 goona, 4 plus b is equals to 0. Kanaafuu 4 wal qixa gama yoo dabarsine maal nu dhufti, b is equals to minus 4 in dhuftu ture. Tana jechuun wal qixa gama yoo dabarsinu minus 4 yoo jennuun 0 minus 4 jechuun minus 4 dha. b kennas argannee jirra, a kennas arganneerra, b kennas arganneerra. Okay, kan nu hafe c qofa jechuudha. b kennas argannee jirra, b kenna minus 4 dha. Okay, c haa barbaannu. c oggu barbaannu isheen tuni amma 4a asirra 4a plus 2b plus c is equals to minus 4 wajjin wal qixa. Jarri tunniin constant jechuudha. Constant dha. Okay, ammaan kana maal goona asirra a fi b ni qabna, a1 ni qabna, b minus 4 ni qabna. 4 1 yoo itti galchine 4 mataati plus 2 into minus 4 yoo itti galchinu plus c is equals to minus 4 dha. Kana jechuun minus 8 jechaadha. 4 minus 8 plus c jechuun maali isiin tuni minus 4 taati jechuudha. Minus 4 plus c is equals to minus 4. Okay, wal qixa gama yoo dabartu tunii fi tun wal balleessitu waan ta'eef c kenna maal ta'a, minus 4 plus 4 kenna maal nu ta'e 0 nu taati jechuudha. c kenna 0 taati. c illee arganneerra, c kenna 0 taati. Okay, c kenna 0 argannee jirra. Asirraa maal goona, amma iddoo isaa deemneetiniin iddoo isaatti galchina jechuudha. Tokkoon tokkoon iddoo isaatti galchina. Okay, een kenna maali, waanidha. As biratti naa deebitu. Een kenna waanii erga ta'e x square dha plus b kenna maali, minus 4 dha. Minus 4 x dha, c kenna 0 dha. Kanaafuu c kenna hin qabnu jechaadha. Okay, g of x kenna isa kana dhufeera. Okay, g of x kenna erga isa san dhufee himni kun nuu mirkanaayaa kan jedhu haa mirkaneessine ilaalla. Himichi kun isa kana nuu dhufuu qaba, goofii kanaan wal qixa ta'uu nuu dhufuu qaba. Isa kanatti yoo ka f of x galchinu ta'e goofii wal qixa ta'uu nuu dhufuu wal qixa ta'uu qaba. Let g kenna argannee jirra waan ta'eef g kenna x square minus 4x dha jenneerra. Isa kanatti maal galchina, f of x yaa galchinu, x isa kanaa wal qixxeessuu jechuudha. x plus 2 the whole square minus 4x. Okay, isa kana jechuun maal jechuudha, minus 4x plus 2 iddoo x galchina jechuudha. Lamaan isaatu iddoo x galchina. Siistama biraati illee yoo barbaachisaa ta'e immoo haala salphaadhaan x addatti koomanii fudhannee x minus 4 illee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni illee karaa tokko
rakkoo hin qabu karaa amma deemne kanaan deemuu dandeenya. Eshi kana jechuun x square plus 4x kaas keessaa kana jechuun plus 4 minus 4x minus 8 dha. Okay, asirra plus 4 fi minus 4 wal balleessiteerti x square dha plus 4 minus 8. So asirra jechuun kana jechuun x square minus 4 jechuudha. X square minus 4 dha. The same as the first jechuudha. Okay, nu mirkanaa'ee jira, mirkaneessinee jirra. Gaafilee kana fakkaatantu isin fis gochuu danda'a waan ta'eef bifa salphaadhaan hojjetamanii haala kanaan hojjettanii mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Okay, ammaaf nu gaa bye bye.